Osoma jirana Wanu dumani me gufta duka buna Obse aluko Ashama harka fuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa ayyaantu asallaa jedhu jalatti argamtan. Nagaan koo bakkuma jirtantti isin haa qaqqabu isiniin jechuun jaaladha. Baga jiraattan baga eeggamtan sa'a kana eegdanii ani obboleettiin keessan nagaa guutuun qaba. Nagaan na bira jiru isin biras akka jiru abdiin qaba. Inni nageenya nuuf kenne teessoo isaatirra jira waan ta'eef iyyuu abdii isaa jiraanne borus abdii isaa jiraanna eenyumtuu hin jiraachifne waan ta'eef iyyuu jechuudha. Ilmi namaa kaagaafuma dhalatuyyuu fedha waaqatiin alatti namni lafa kanarratti ofii isaatii dhufe hin jiru. Guyyaa rabbiin immoo iyyuu haga kana jiraattu gaafa jedherraa jalqabne hin jiraanna jiraachaa jirra maqaan isaa galatuumu. Egaa kaa hordoftoota chaayinaalaa ayyaantu asallaa warri taatan warri haarawaa taatanii kara chaayinaalaa kanaa dhuftan sabiskiraayibii godhummaatii keenya ta'uu dagatina affeerraa kooti gakaanii ayyaantu asallaatti kan turtii siffaana godhu. Warroonni immoo iyyuu chaayinaalaa ayyaantu asallaatiif maamila taatanii hagarraa hordofaa jirtan guddaa isaa galatooma jaalalli koo onneerraa galanni koollee akkasumas niin jechuun jaaladha. Egaa kaa obboleewwan koo ammas yaadni keessan yaada hoo qabaattan qeeqas hoo qabaattan saanduqa koomentii jala teechisuun dagatinaa isiniin jechuun jaaladha. Egaa kaa hirrina namaa namatti himuun nama jibbuu miti. Waan badii namaa namatti himuun nama jibbuu miti jaalala abbaasanii fi boru guddina abbaasaniiti jechuudha malee. Isiniin jechuun jaaladha. Ka amma karuma har'a guyyaa har'aa yaada guyyaa har'aatitti yookaan darbu. Egaa ka akkuma taambilee irratti yookaan mata duree ilaaltan dhuftan nama akka mataa keetti jaaladhu gaarummaas hojjedhu kan jedhudha. Meegaa waanuma tokko waliin dubbanna dheetanan tariitii nama tokkoof jireenya nama tokkootii ta'a laata dheetanan ofii kiyyaa itti fayyadamee waan na fayyadeeffidhaan ani illee hordoftoota kootiif nan qooda jedheetu dhufe jechuudha. Egaa gaafa gaarummaa gunu yookaan gaafa nama jaalannu akka namni sun nuuf jaalatuufi malee abbaa isa fayyaduuf miti kan nu jaalannu jechuudha. Nama fakkeenyaaf isin jaalachuun koo ofan fayyade malee isin tokkollee hin fayyadne. Gaafan badaa ta'e hoo ofan miidha malee isin tokkollee hin miidhu. Namni tokko si jibba namni miiliyoonni garuu si jaalata. Kana beeki gaafa nama tokko jibbitu ati nama tokko kasi jibbe garuu dachaa nama lafa kanarra jiru si akka si jaalatu hin dagatin. Kanaafiyyuu nama wajjin gaarummaatti jiraadhu haga si danda'ameen nama eenyummaa kee argisiisuuf yookaan immoo eenyummaa kee namaaf ibsuuf xaaruu osoo hin ta'in yookaan immoo laffawuu osoo hin ta'in yoo si baruu barbaade namni eenyummaa kee akkanumattuu si baruu danda'a. Haga si danda'ame ati waan gaarii dalagi waan gaarii yaadi. Waan gaariillee dalagdee argisiisuu waggaa dadhabde sammuu qulqulluu qabaadhu. Waan gaarii yeroo hundaa sammuun kee haa yaadu. Gaafa waan gaarii sammuun kee yaade boqonnaa qabda. Hirriba gaarii qabda. Ani akka kootitti ana nama tokkoon odoon namni mufachiisee dhiisiti. Nama mufachiisee halkan guutuu hirriba qabu. Haga nama san dhiifama gaafadhuti. Tarii namni tokko dhiifama yoo jedhan kabajaa waan irraa hir'atutti fakkaata. Ni jedhulleedha namni tokko. Ofii ishiitiif dhuftee dhiifama naan jettee ofii ishiitiif dhuftee narra kuftee ofii ishiitiif akkana taate jechuu danda'an. Kuni garuu kan warra ogeeyyiitii miti. Kan warra ogeeyyii maaliin dursitee ati dhiifama gaafattu cubbuu kee inni gurguddaan dhoksaatti atii fi rabbiin kee walitti beektu hunduu siif dhiifamuu danda'a. Kana beeki ilmi namaa sammuu qulqulluu waggaa qabaate garbummaa jalaa ba'eedha. Namni sammuu qulqulluu hin qabne garbummaadha. Garbummaa jala jira jechuudha. Kanaafiyyuu haga namaa danda'ame haga si danda'ame waan gaarii godhuu waan gaarii yaaduu karaan kee dhiqamaadha karaan kee qulqulluu sii ta'a. Tariitii miidhamuu dandeessa namni yeroo baay'ee waan gaarii dalagu kan isa qaqqabu waan gaarii ta'uu dhabuu danda'a. Garuu amani haguma feete miidhame haguma feete wantumti ati argitu yookaan namumti ati wanta gaarii gootuuf waan gaarii irraa arguu dadhabde amani karaa hin beekne rabbiin keessa keessa. Nama kan wajjinu gaarummaatti jiraachuu yaada. Ati foon kee dadhabaadha. Ani ayyaantuun dadhabbii miiliyoona qabaachuu hin danda'a. Kan narraa beekamu kan narraa hin beekamu. Hookaan kan humtuu isin beektan miiliyoona qabaachuu hin danda'a. Kan narraa isin hin jaalanne dadhabbina koo jechuudha. Garuu dadhabbina koosan keessatti sammuu gaarii nama akka kootiitiif waan gaarii yaadu gaafuma tokkoyyuu tarii yoo dogongoree jiraadhee
koomenti jalatti na barreessaa isiniin jechuun jaaladha. Duubatti jedheen beeku. Har'allee burullee jechuudha. Rabbiin hoggaa si gargaareedha. Nan beeka. Waan gaarii godhuudhiis waan gaariidha yaaduun. Yeroo baay'ee gaarummaa ni hawwina. Warroomti feeyyuu namni nama ta'ee waan gaarii hin hawwine hin jiru. Waan gaariin akkasaa ta'u waan gaarii hojjechuuf namni hin hawwine hin jiru. Garuu itti jiraachuu jedhamu tokkodha. Itti jiraachuun baay'ee ulfaata. Yeroo wayii maal jedhee beekan tokko dhugaan kophaa ishiititti jedhe hadhooftudha jedhe namaaf hin liqinfamtuu jedhe. Dhaabbadhee sana of ilaale guyyaa gaafa sanii jechuudha. Akkamitti dhugaan hadhoofti? Dhugaan akkamitti hadhoofti? Dhugaan silaa dhugaadha, dhugaa warqiidha, akkamitti dhugaan hadhoofti kan jedhu dhaabbadhee sana of ilaale. Egaa namoonni baay'ee yeroo baay'ee dhugaa barbaadan nama biratti baay'ee filatamaa miti. Isa hubadhe jechuudha. Achi keessatti baay'ee namni dhugaa barbaadu namni duuka bu'uu isaati irratti baay'ee xiqqoodha. Lafarratti illee sooshaal miidiyaa adda addaati irratti illee namni dhugaa dubbatu baay'ee duuka bu'uu isa hin qabu. Akkasuma hordoftoota baay'ee illee hin qabu. Ijaan argeefi ishii itti makanii itti ishiitti qammamassan malee jechuudha. Dhugaan kanattidha. Dhugaan kophaa ishiitti firas hin qabdu dhugaanii kan jedhameefi kanaaf jedhee waan tokko hubadhe. Garuu haga sii danda'ame anis atis dhugaatti qabamuu haa yaallu. Nama akka keetii hin jibbin. Foon uffataa akka keetii jaaladhu. Qabeenyi hoo jaaladhu jedhamu qabeenyaa miti kanatti fuutee kennituuf, qarshii miti kanatti fuutee kennituuf, sammuu kee nama sanii maal yaada kan jedhudha. Ilaalchati nama sanii qabdu maalidha kan jedhu qabeenya ati kennituuf caala waan ta'eef jechuudha. Boqonnuma keeti eebbum dhaloota keetiif siif umurii dheerallee lafa kanarra jiraachuuf gaarummaa yoo deemtellee oliitti rabbi kee wajjiniin ati boqonnaa qabda. Nama akka keetii jaaladhu. Hunduma caala jaaladhu hunduma caala waan ta'eef. Tariitii ati kana hundaa raawwattee namarraa waan gaarii dhabuu dandeessa. Okee homaa rakkoon qabu. Ati bichaa of amansiistuu ta'e. Ani dura soon kana waan gaarii dalagu namarraa waan gaarii argee jedhiitii yaade. Egaa yeroo baay'ee ammuma wal afarsinaa ammuma deebinee toommoyyuu waan hin taane walitti dubbannaa yeroo tokko tokko egaa bilchina dhabu illee ni jirti. Kana baay'ee walitti ilaallu. Baay'inaan sooshaal miidiyaa kanarratti lafa dargaggummaa keessa kan jirrudha. Bakka miirri adda addaa jiraachuu ni mala. Garuu inni maaliin deebii laphee deebii qabaachuudha. Of deebisuudha haga danda'an. Amma samoona kana miidiyaa kanarratti waa'ee intala takka olii gadhoofan akkas jettee tiktokii liivii gubbaarratti ishii dhiyeessu baay'ee afarsu. Wanni isin beekuu qabdan koomentii barreessuun dura namni tokkollee tiktokii irraa fidee asitti dhiyeessuu ni mala. Rakkoo hin qabu. Karaa yuutuub irratti fiduu hin danda'a. Ati garuu jala deemtee koomentii nagaa siif haa ta'u, nagaan hunduma caala, nagaa dhaami fi darbi. Yoo gorsitu ta'e gorsi. Kanaan ala waan addaa barreessuun gaarii miti. Egaa dargaggummaan illee jiraatu, miirri dargaggummaati illee jiraatu. Boruu keetiif yaada. Egaa hunduyyuu warri hordoftoonni koo warroota kaayyoodhaa biyyoota ormaa keessa dhama'aa jirrudha. Kanaafuyyuu kaayyoo ofiitii gaafa dhama'an gaarummaan illee asuma keessatti argama waan ta'eef kana dubbachaa jira. Intalli kun intala dargaggummaa keessa jirtudha. Wanti adda baafattee beektu tokko hin jiru. Dargaggummaan yoo ati itti fayyadamuu wallaalte sitti fayyadamti. Wanni isin beekuu qabdan keessaa jechuudha. Ani waan kana jedhu amantaa tokkoyyuu tuquufi miti. Eenyumaa nan jaaladha, eenyumaa nan kabaja. Akkan amantaa koo jaaladhu amantaa namaallee nan kabaja. Waa'ee amantaati miti. Garuu ijoolleen akkanaa kun warraa beekaniiti miti. Utaaluu fi utaalanii faarfachuu fi dhugaa eessa jirti jechuun garaagarummaa qaba. Kana waa adda baafachuun gaariidha. Dhugaan akkuma isiniin jedhe san hin hadhoofti jechuu nan danda'a. Garuu dhugaan hin hadhooftu kophaa ishiititti namaaf ilma namaatiif liqimsamuuf baay'ee ulfaata. Kanaafuyyuu nama dargaggummaa dhoofee nama dargaggummaadhaaf fedha foon ofii guuttachuudhaaf liiv irratti bahee gaafa dhugaa sii galee nama arrabsitu, amantaa nama tokkoon qeeqxu, maqaa nama tokkoon dhooftu, ati bar waan akkanaatiin jettu
walumaa galatti immoo warri keessaa dhufte sunillee eenyu jettee dhaabbattee of laatte. Kana wanni isin beekuu qabdan dargaggummaan hagam ilma namaatti fayyadamaa jira kan jedhu adda baafannee tokko ilaaluu nama godha. Intala kana dargaggummaa keessa jirtu Rabbi waggaa gargaari malee akka feetillee ta'uu dandeessi. Kanaafuyyuu fedhii foon ishii kan guutuuf argatte amma ishii fedhii foon ofii duuka dhama'aat nama kaan arrabsiti malee dhuguma odoo dhugaan galee fi dhugaan odoo galee fi nama tokko arrabsitu nama tokko as baatetu jecha adda addaan kennituu fi warroonni kun walillee immoo dhugaan odoo galee fi jala deemee waan hin taane hin barreessu. Dhugaan inni guddaan wanni isin beekuu qabdan. Dhugaan inni guddaan jaalalaadha. Jaalalaan nama boojita. Jaalalaan nama bitta. Jibbi argaa jirtu. Isinitti himu jibbi maal akka uumaa jiru. Har'a namni maali nan ilmoo koo guddifadha haga jedhu dirasii qaala'insi jireenyaa ilma namaa mataarra ta'ee tokkanatti mataan gadi gugguufaa jira. Ilma namaa har'a ani fi ati firiijii madaamii keessa bishaan baasnee dhugnu fi ruuzii isaanii gatii hin qabne nyaannu kanaa miti. Maalan ilmoo koo maalan barsiifadhaa miti maalan ilmoo koo guddifadha yeroo jedhanirra jiru jechuudha ilmi namaa. Kan maalin gaarummaa dhabuurraa jaalala dhabuurraa kan ka'e burqaan qaala'insa jireenyaa jaalalli waan hin jirreefidha. Odoo jaalalli jiraate nageenyi jiraate ta'ee qaala'insi jireenyaa akkuma durisitti jiraachaa ture. Akkuma biyyoota adda addaatti illee jiraachaa ture. Kanaafuyyuu isin warri dhugaan isinii gali warri beektan jaalalaan nama bitaa malee jibbi isin hin bitin. Jaalalli hunduma caala. Jaaladhuutti argisiisi dhugaan jaalala. Eebbifami jedhiin dhugaadhaan yoo ati eebbiste ta'e eebbisuun mana keesseena waan ta'eef kana dhugaan jiru eebbisi. Dhugaan jiru jaaladhu. Jaalalaan itti argisiisi. Nama jala deemtanii koomentiin taaniin barreessinaa isiniin jechuudhaani. Egaa akka hunduu beektan akkuma isiniin jedhee nuti nama kaayyoo qabudha. Kaayyoo namni qabu immoo waan godhuu fi waan jedhu adda baafatee beeka. Kanaafan akka gorsaatitti qabadhee too dhufe isiniin jechuun jaaladha. Egaa akka nama tokko ni fayyaddi jedhee tanan yaada. Nama jaalala itti siqi. Hubachiisi. Dhugaatti himi. Malee jibbaan koomentii adda addaatiin nama inumaa kee godhachuu hin dandeessu. Kanaafuyyuu mijayyoo tana haga isinii galee rabbii keessan kadhadhaa fi dargaggummaa keessa jirti. Dargaggummaan baay'ee badaadha. Yoo rabbi si gargaare malee kanarratti immoo oolmaa kee murteessan. Har'a warra akkanatti barreessitan kun mana namaa keessa ijaa jirtaniif osoo ala jiraattanii maaltu naquun nama anas jettanii dhaabbatanii toof ilaaludha. Odoon ala jiraaddee hoo anas. Wanti akkanaa kun naquun namina. Foon kootiin ooffamina. Fedhii foon kootii ana bitina. Wanta jedhullee adda baafatanii beekuun gaariidha. Kanaafuyyuu nama baay'ee cubbisuun gaarii miti. Odoo isheen isin arrabsite ta'ee cubbuu ishii isintu baata. Ishii hin dhiqxan. Namni nama arrabsuun akka wayyaa adiititti nama miicca jedha sagalee Waaqayyo. Namni hoggaasi arrabsu ati akka miiccamtu beeki. Ati akka qulqullooftu beeki. Kanaafuyyuu rabbiin keenyaa ganu gargaare waan magaaritti taasifnu isiniin jechuun jaaladhaa baay'een isin jaaladha baay'een isin kabaja hordoftoota chaayinaa Ayyaantuu Asallaa turtiin afaan gootaniif guddaa isaa galatooma haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti bakka jirtanitti nageenyi Waaqayyo jaalalli gooftaa isiniif haa baay'atu baay'een isin jaaladha baay'een isin kabaja ilmaan Oromoo addunyaa kanarra jirtan ilmaan hunduu sanyii addaam kan taatan baay'een isin jaaladha baay'een isin kabaja bakka jirtanitti nageenyi jaalalli isiniif haa baay'atu nuti Waaqayyo yoo nu gargaare boru bakka guddaatti wal eeguu barbaada. Keessayyuu abdiidha warri mana namaa keessatti akka gugguuftanii abdii eeggachaa jirtan. Isiniin jechuun jaaladhaa haga viidiyoo biraatti walitti deebinutti.